Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti hidhattoonni faashistii PP qonnaan bultoota saamuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee ganda Somboo Disaasaatti ergamtoonni murna faashistii PP mana hawaasaa cabsuun qabeenya saamuu fi namoota hidhuun himameera. Taatee kanaan walqabatee shamarree tokko qabanii deemuun akkasumas qabeenyi horii fi midhaan namoota dhuunfaarraa saamamuun ibsameera. Akka jiraattonni ONM'if ibsanitti taateen kun amajji 23 2026 aanaa Baakkoo Tibbee ganda Somboo Disaasaa keessatti kan raawwatame ta'uu fi ergamtoonni bilisiginnaa mana hawaasaa nagaa cabsanii seenuun saamichaa fi hidhaa akka raawwatan addeeffameera. Akkasumas shamarree maqaan ishee Bashoo Caalaa jedhamtu qabanii akka deemanis jiraattonni ibsaniiru. Kana malees namoota hedduu jalaa qabeenyumnaan kan fudhatame yoo ta'u isaan keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Aadde Dinqee Gurmeessaa jalaa sangoota 2, Obbo Dhibbee Dureessaa jalaa sangoota 2 fi jabbii 1, Obbo Baqqalaa Bultoo jalaa immoo xaafii kuntaala 3 qawween saamanii fudhachuun ifoomeera. Baha Wallaggaa aanaa Kiiramuutti saamichi maqaa gibiraan ilmaan Oromoo irratti jabaachuun ibsame. Caalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Noolee jedhamutti ergamtoonni bilisiginnaa qonnaan bultoota irratti dararaa hamaa fi doorsisa raawwachaa jiraachuu isaanii maddeen ONM ifoomsan. Maddeen keenya akka jedhanitti ergamtoonni mootummaa kunniin maqaa kaffaltii gibiraa jedhuun qonnaan bultoota irratti bobba'anii maallaqa humnaan kaffalchiisaa kan hin kaffallee immoo hidhuu fi dararuu irratti argamu. Haaluma kanaan namoonni tokko tokko qarshii 3,000 kaffaluun hidhaadhaa gadhiifamuun isaanii gabaafameera. Amma kanneen maqaa isaanii arganne Waajjira Guddataa, Sooressaa Goolee, Taaddalaa Ayyaanaa fi Tolasaa Buggee namoonni kunniin qarshii 3,000 kaffaluun hidhaadhaa akka gadhiifaman maddeen ONM mirkaneessaniiru. Kana malees qonnaan bultoonni baay'een maallaqa kana kaffaluu waan hin dandeenyeef ammayyuu hidhatti guuramanii dararaa fi rakkina hamaa keessa akka jiran maddeen ibsaniiru. Qonnaan bultoonni kunniin yakka adda addaa irratti hin himatamne sababni hidhamuu isaanii maallaqa kaffaluu dhabuu qofa ta'uu gabaasameera. Haalli kun naannoo sana keessatti sodaa guddaa uumeera. Qonnaan bultoonni jireenya isaanii fi kan maatii isaanii irratti yaaddoo guddaa keessa jiraachuun ibsameera. Godina Wallaggaa aanaa Hoomaatti kaadroonni murna bilisiginnaa barattoota osoo hin hambisin saamicha irratti raawwachaa jiraachuun beekame. Caalbilisee sabaa dabalata qabdi. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Hoomaa gandoota cufa keessatti kaadroonni murna PP uummata aanicha guutummaa keessa jiru barattootallee osoo hin hambisin saamaa jiraachuu jiraattotni himan. Akka jiraattotni jedhanitti kaadroonni murna bilisiginnaa waraana isaanii fudhachuun gandoota cufa keessatti bobba'uun deeggarsa milishootaaf jechuun uummata hunda irraa buna kiiloo 10 fi qarshii 1,000 barattoota irraas deeggarsa milishootaaf jechuun buna kiiloo 6 fi boqqolloo kiiloo 5 dirqamaan afaan qawwee itti qabanii saamaa jiraachuu jiraattotni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Murni bilisiginnaa maqaa garaagaraa tarreessuun naga'ee seeraa tokko malee afaan qawwee itti dhimma bahuun golee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo irratti bifa adda ta'een saamicha daangaa hin qabne raawwachuun gaaga'ama diinagdeef saaxilaa jiraachuun ni beekama. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuroo keessatti jaleewwan bilisiginnaa jiraattota ukkaamsanii cimsanii itti fufan. Dabalatasaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Waarraddee jedhamu keessatti ergamtoonni faashistii PP gaafa amajji 17 2026 maanguddoo maqaan isaa Obbo Dakkaa Dabaloo jedhamuu fi kanneen baay'inaan 50 ol ta'an sababa tokko malee ukkaamsanii hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Qonnaan bultoonni kunneen tuttuqaa jaarmiyaa siyaasaa kamirraa bilisa kan ta'an yoo ta'u lukkeeliin sirnichaa ammoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhutti maxxansuun yakka tokko malee waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa ulfaataa irraan ga'uu fi akkuma aanichaatti dararaan ergamtoota sirnichaan jiraattota irratti raawwatamu kan duraa caalaa jabaatee itti fufee jiraachuun ifoomee jira. Kufaatii siyaas dinagdee keessatti danqamee furmaata kan dhabe murni abbaa irree bilisiginnaa loltoota isaa kumaatamaan goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaasuun hawaasa nagaatti maqaa adda addaa itti maxxansuun dararaa ulfaataa irratti raawwachaa jira. Humnoonni Israa'el nama lammii Faalestiin West Bank dhuunfatamte keessatti ajjeesan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalirbuu Dhugaa.
Israa'el waraana Gaazaa keessatti geggeessaa jirtu waliin wal qabate West Baankii dhuunfatame keessatti humnoonni ishee nama Falastiin kaaba Raamaalaa irratti rasaasaan rukutee ajjeesuu isaanii ministeerri fayyaa Falastiin beeksiseera. Ministeerichi dilbata kaleessa nama miidhame Ammaar Ijaazii nama ganna 34 Nablus irraa ta'uu ibseera. Dhaabbanni oduu seeraa Falastiin kan ta'e Waafaan akka jedhetti Ijaaziin konkolaataa oofaa osoo jiruu rasaasaan rukutame. Addatti waraanni Israa'el giddugala West Baankii ganda Mukamas jedhamtu keessatti daa'ima tokko to'annaa jala oolche jedha Waafaan. Loltoonnii fi qubsiistonni Israa'el West Baankii keessatti lammiilee Falastiinotaa irratti haleellaa isaanii cimsaa kan turan yoo ta'u, Israa'el qubsuma ishee naannoo sanatti babal'isuu isheetiin kunis seera addunyaa jalatti seeraan ala ta'uu ibseera. Qubsiistonni kaleessaa darbe naannoo Hebroon maatii Falastiin tokko rukutanii dubartii tokko madeessan mootummaa mirgaa fagootiin jajjabeeffamanii adabbii malee lafa Falastiin keessa socho'aa kan turan yoo ta'u, yeroo baay'ee deeggarsa waraanaatiin lammiilee nagaa ajjeesuu fi madeessuun qabeenya isaanii barbadeessuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri nageenya biyyaalessaa Israa'el Itamar bin Gvir torban kana keessa qubsuma dabalataa 18 West Baankii keessatti Israa'elotaaf hayyamni qawwee akka kennamu raggaasiseera. Mootummaan muummicha ministeeraa Biniyaamin Netanyaa'u buufataalee seeraan alaa kanneen abdii furmaata mootummoota lamaa kan miidhan babal'isuuf dhiibaa jiru. Arsii Bahaa Aanaa Onqooloo Waabee fi Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsii keessatti loltoonni Bilxiginnaa dargaggoota lama ajjeesuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Onqooloo Waabee ganda Maccituu Gotoo iddoo adda addaa jedhamu keessatti shiftoonni Biltsiginnaan qawweetti kennuun hawaasatti gadi lakkisee loltoonni maafiyaan Biltsiginnaa hawaasa meeshaa maleessa irratti gochaawwan suukanneessoo raawwachuu itti fufuun gaafa Amajjii 24/2026 dargaggoo maqaan isaa Abdurrauf Bunni jedhamu iddoo ooyiruu isaatti osoo inni dalagaa irra jiruu itti dhufuun gaaffii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii deemuu jiraattonni Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti sababa toora sanatti waraanni bilisummaa Oromoo isaan aleeleef jecha haarii sana hawaasa harka duwwaatti ba'uuf jecha dargaggoo kanaa ajjeesan. Dargaggoon kun nama yakka tokko dalagee hin qabne akkasumas siyaasa kam keessaa yoo qooda hin fudhanne osoo inni hojii isaa hojjetataa jiru ajjeesanii deeman jechuun ibsaniiru. Dargaggoo kana malees namoota gandicha keessatti itti dhufan hedduu isaanii qawwee irratti dhukaasuun mana irraa baqachiisuu fi qabeenya saamaa turuun ifoomeera. Akkasumas guyyaadhuma kana Amajjii 24/2026 godina Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsii ganda Ambaa Godaa sadee iddoo addaa Laafaa jedhamu keessatti dargaggoo umurii 20 maqaan isaa Qaroo Jannaa Jaldoo Gammadii jedhamu mana inni keessa taa'ee barnoota baratu magaalaa Meettii keessaa fuudhuun gaaffii tokko malee rasaasa itti roobsanii ajjeesanii deemuu jiraattonni Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoon kun nama barnoota isaa hordofuu fi yeroo barnoonni hin jirretti maatii isaa gargaaruu malee tuttuqaa siyaasaa kan hin qabnee fi jireenya hawaasummaa isaa keessattis nama waliin wallabdee tokko kan hin qabne ta'uu jiraattonni himuun maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qaba jedhu qofa itti maxxansuun osoo hin qoratin sobaan ajjeesanii reeffa isaas bakkeetti darbatanii deemuu jiraattonni dabalataan ifoomsaniiru. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Hurrumuu keessatti waraanni murna Bilxiginnaa hawaasa saamuu fi dararuu jabeessanii itti fufan. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Hurrumuu keessatti waraanni PP maqaa gibiraa fi kaffaltiiwwan adda addaa tarreessuun hawaasa saamuu cimsanii itti fufanii jiraachuu jiraattonni Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan aanicha magaalaa Soonxaa fi gandoota magaalicha jalatti argaman kanneen akka Oggee, Innataaroo, Baaroo fi kanneen biroo maqaan hin dhaamin keessatti gibiraa fi kaffaltii hedduu tarreessuun uummata hojii dhorkaa jiraachuu ibsameera. Gandoota baadiyyaa fi magaalaa aanichaa keessa naanna'uun tokkoon uummataarraa qarshii 20,000 fuuchaa kan jiran yoo ta'u, kanneen daldaltoota ta'anii fi maallaqa qabu jedhaman ammoo hanga qarshii 50,000tti saamaa jiraachuu addeessaniiru. Kanuma irratti dabaluunis buna kiiloogiraama 10 immoo osoo qonnaan bultoonni gogsanii manatti hin galfatin oobdii irraa dirqamaan fudhachaa jiraachuus jiraattonni dubbisne dabaluun eeraniiru. Murni Bilxiginnaa rakkoo dinagdee fi siyaasaa keessatti kufee jiru irraa of dandamachiisuu fi galii Bilxiginnaa guddisuuf bakkoota maratti gochawwan dirqamaa fi afaan qawween tumsameen miidhaa lubbuu fi qabeenyaa saba Oromoo irratti geggeessaa jira. Godina Walloo Aanaa Daawaa Cafaatti bulchitoonni murna Bilxiginnaa waboo ittiin loltu jechuun hawaasa qawwee fi rasaasa dirqiin bichisiisaa kan jiran ta'uu fi namoota didan ammoo reebaa jiraachuun himame. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba.
kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaa gandoota akka Guulaa, Tsigee, Gooroo, Dimbarroo fi kan kana fakkaatan keessatti bulchaan bilchiginaa ganda Guulaa maqaan isaa obbo Zakii Hayimaduu jedhamu aangoo fi afaan qawweetti dhimma ba'ee tokkoon mana hawaasaa irra deemuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin lollaa isinis ittiin loltu namuu akka ulaa banatuun qawwee nuuf bituu qaba kan kanneen qabne ammoo rasaasa bitanii nuuf dhiyeessitu kun dirqama jedhuun hawaasa rakkisaa fi jireenya tadheessaa jiraachuu jiraattonni himatu. Maddeen bakkichaa dubbisne akka ifoomsanitti tokkoon namoota qarshii qawwee fi rasaasa gaafataman kana kan hin qabnes waan qaban lukkuun osoo hin dhabne gurguruu fi liqa namarraa fudhachuun yeroo jedhame sanatti yoo hin dhiyeessine jumulaan akka hidhaman qeerraa buqqaanii fi manni isaanii akka gubatu bulchaa PP gandichaa kanaan akeekkachiifamanii jiraachuu ibsuun qabaannee osoo hin taane sodaa lubbuu fi nageenya keenyaaf jecha waan hin jirre jiraachifne qarshii gaafatamne kaffaluuf dirqamneerra jechuun tarkaanfii gara jabeenyaa murna badii kana sodaaf malee fedhii fi kaka'umsa isaaniin qarshii kana kaffalaa akka hin jirres hubachiisaniiru. Bulchaan bilchiginaa ganda Guulaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin ofirraa lolaan qarshii humna olii jiraattonni ijaanuu arganii hin beekne qawween doorsisuun gaafachaa jiru kun gandichumatti amajji 2026 qonnaan bulaa harka qalleessa ta'e tokko kan rakkoo nageenya isaaf maqaan isaa hin eeramne qarshii qawwee kanaa gaafatee waan inni dhaba isaa itti himate qofaaf uleen mataa isaa buruksuun rakkoo fayyaa ulfaataa irraan ga'uu fi miidhamaan kunis yeroo ammaa haalli fayyummaa isaa akkan yaaddeessaa ta'u ONM jiraattota gandichaa irraa qulqulleeffateera. Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuutti filannoo bara 2026 kanaan wal qabate odeeffannoo bahaa jiruun uummanni doorsifamuu dubbatu. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuun bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti filannoo bara 2026 jedhu wal qabatee haalli nageenyaa fi mirgi uummataa yaaddeessaa ta'uun himameera. Akka jiraattonni ibsanitti paartiin Bilxiginnaa Impaayera kufuuf duufaa jiru deebisee ijaaruuf yaalii taasisaa jiraachuun akkasumas filannoo sobaa bitootessa keessa gaggeessuuf qophiirra jiraachuun ibsameera. Yaalii kana milkeessuufis akka bartee isaanii duraanii uummata sodaa fi doorsaan bulchuu filachuun namoota Bilxiginnaa hin deeggarre irratti tarkaanfii fudhachaa jiru jedhameera. Keessattuu hojjettoota waajjira mootummaa, barsiisonni baadiyyaa fi magaalaa akkasumas namoonni miseensummaa paartichaa hin fudhanne waboonii deeggartu jechuun maqaa itti maxxanfamee gara waajjiraatti waamamuun doorsifamaa fi sodaachifamaa akka jiran jiraattonni ibsaniiru. Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti filannoo dhufu kanaan wal qabatee bilisummaa yaadaa fi yaada ofii ibsachuu guruu sodaa hidhaa dararaa fi doorsaa akkasumas hojii uummataa barnootaa fi tajaajila mootummaa gufachiisuun rakkoo guddaa ta'ee mul'achaa jira. Haalli kun filannoo bara 2026 akka bilisa hin taane sodaachisaa fedhii uummataa hin calaqqisiifne taasisuuf daandii saaqaa jira jedhamuun yaaddoo guddaan ibsameera. Uummanni fi qaamoleen mirga dhala namaa Bilxiginnaan akka doorsaa fi dararaa filannoo waliin wal qabatee dhaaban mirga hojjettootaa fi barsiisotaa kabajan filannoo dhufu fedhii uummataa dhugumaan calaqqisiisu gaafachaa jiru. Paartiin Jaappaan biyya bulchaa jiru Liberaal Dimokiraatik filannoo gurraandhala 8 dura dursaa jiraachuun himame. Jaalsa baafan waa gaarii waan qindeeffate qaba. Filannoo waliigalaa biyyattiitti gurraandhala 8 geggeeffamu dura paartiin biyya bulchaa jiru Jaappaan Liberaal Dimokiraatawaa yookaan LDP filannoo olaanaa filattootaa ta'e itti fufee jira jedha. Qorannoon Kiyodoo Niwus dilbata kaleessaa ba'e. Sagalee bakka bu'ummaa madaalliitiin paartii kam akka deeggaran gaafatamanii dhibbentaa 29.2 paartiin LDP kan onkoloolessa darbe aangoo qabate. Muummitti ministeeraa Jaappaan Sanaa'e Takaachiin durfamu yoo ta'u mormituu haaraan Ministirii Foormiyaalliinsii dhibbentaa 11.9 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Qorannoo bilbilaan guutuu biyyattii dheengaddaa fi kaleessa geggeeffameen hayyamni Takaachii kan jimaata darbe mana maree bakka bu'oota uummataa diigee muddee keessa dhibbentaa 67.5 ture gara 63.1tti gadi bu'eera. Sadarkaan fudhatama dhabuu ishee dhibbentaa 20.4 irraa gara dhibbentaa 25tti ol guddateera. Filannoo dhufurratti filannoo lama kan kennan yoo ta'u kunis kan jalqaba hooggansa Takaachii jalatti yoo ta'u LDP'n paartii kalaqa Jaappaan waliin tumsa ta'e waan dorgomuufi sagaleen tokko kaadhimamaa naannoo filannoof
inni kaan ammoo paartii siyaasaaf. Qorannoon Kiyoodoo akka agarsiisutti dhibbentaa 40 kaadhimamaa gamtaa biyya bulchaa jiran kutaalee teessoo tokko qaban keessatti deeggaruuf karoorfachuu isaanii yoo ta'u, dhibbentaa 22.8 ammoo kaadhimamaa mormitoota deeggaru. Dhibbentaa 34.9 kanneen biroo murtoo hin arganne. Filannoon kun paartii mormituu haaraa kan walitti makamuu paartii mormituu guddicha diimokiraatawaa heera mootummaa Jaappaanii fi paartii Komeeyitoo kan onkoloolessa darbe gamtaa yeroo dheeraa LDP waliin qabu xumuree haala siyaasaa Jaappaan irratti jijjiirama guddaa agarsiisuuf qormaata guddaa jalqabaa ta'ee tajaajila.